Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa oolmaa keenya guyyaa har'aa isin agarsiisna asumaanis egaa viidiyoo kana laayikii godhaa akkasumas sheerii godhaa isiniin jedha mee viidiyoo kana aga dhumaatti daawwadhaa. Ardagaa guyyaa sanbataati guyyaa sanbataa kana qulqullina irra hoollee guyyaa sanbataa dilbata waan charchii deemnuu fi sanbata sirriitti rifeensa keenya dhiqannee qaama keenyallee dhiqannee nafa keenya jedha namoonni tokko nafa keenya jedha qaamas ni jedhu egaa amma anis mucayyoon kunis dhadhaa dibannee turre dhadhaa sana dibannee rifeensa keenya dhaamaadha kan koo viidiyoo dheengadda irratti rifeensa kiyya kan quxuxurii dhaadhee argitaniirtu hundi keessanuu quxuxurii uma sana irratti dhadhaa xiqqoo dibadhe egaa dhadhaa dibachuu nan jaaladha erga Itoophiyaa galee dhadhaa yeroo 2-3 nan dibadha baay'ee natti tola rifeensa fillee gaariidha. Mucayyoo kana wajjinii walumaan kan shiisi rifeensi ishii ampooloo dhaamee ture ampooloo sana irratti dhadhaa dibee kan kiyyas dhadhaa dibadhee amma immoo gara maalitti adeemaa jirra nanii kan jira jechuudha rifeensa kan shiis nanii kan koos hiikkadheera quxuxurii sana egaa isinitti meera rifeensi dhaannarraa hin bareedu isiniin jedheera akkuma argitanii hin filleerree kan koos hin fillee. Quxuxurii isaa kun akkuma baqaqsanii mucayyoon na dhooftetti jira. Isa kana gaa reefuu hiike quxuxurii kan kiyyasi. Kan kiyya hiikkadhee xumuree kan mucayyootti ce'ee kan mucayyoo xiqqoo qaqal'atee waan dhaameefi baay'ee na rakkisina eegamuu didee ammuma ta'eyyuu dhadhaatu xiqqoo laaffisee kunoo akkuma argitanii xiqqoo gaa daa'ima waan taateefi. Yeroo rifeensa dhaattee wantoota mimmiidhagaa kana rifeensatti akka goonuu fi ijoollonni nu jaalatu. Kanaaf egaa yeroo rifeensa kana dhaamu kanneen kana itti goggodhee fi egaa ijoollonni xiqqoo umuriin isaanii naannoo 10 ta'anii wantoota ati rifeensa isaanii haa bareeduu sirriitti haa miidhaguu jettee wantoota tokko yoo itti gootee ofirratti eeggatu. Garuu umurii waggaa 10 gaditti ijoollonni rifeensa isaanii miidhaguu fi jettee wantoota garaagaraa yoo itti goote ofirratti hin eeganii keessattuu ijoollee keejii yoo fudhattanii yeroo baay'ee rifeensa qabduu mataa kan sirriitti miidhagu yoo itti gootanii fi achitti gatanii galu baay'ee nama haarsa yeroo sana amma immoo gaa rifeensa hiikee xumuree gara kamittan deemaa jira. Rifeensa kiyya miiccachaa jira yeroo rifeensa kiyya miiccadhee xumuree kan shiis nan miiccaa egaa oolman keenya guyyaa sanbataa nafa keenya akkasuma rifeensa keenya kanneen kana wayaa qabnullee ofirraa mimiiccineeti kanuma kanneen kanarra oolaqanii guyyaa sanbataa jechuudha dilbata immoo guyyaa dilbataa charchii deemna jechuudha. Charchii deemna oolman keenya charchiidha. Charchii erga deebine immoo mana keenya keessa fu'aafaa jennee buna danfifannee akkasitti dabarsinaa wiixata immoo gara hojii dhuunfas yoo ta'e kallattii garagaraan hojii qabnutti hirmaanna wiixata. Kanaaf egaa rifeensa koo miiccachaan jira. Akkuma beekamu kanaan duras egaa yeroo tokko rifeensa koo naannoo miiccadhu wantoota garagaraa itti godhu viidiyoo sunumaa waraaban ture. Egaa namoonni tokko haaraa dhuftanii yeroo rifeensa koo kana miiccadhu yookiin wantoota tokko na gaafattu rifeensa kee maaliin miiccattaa jettanii namoonni tokko haaraa seentanii kanneen na gaafattan jirtu. Ani rifeensa koo shaampoo saansilka kan jedhamu gosa hedduutu jira. Ammaaf kan itti fayyadamu saansilka abukaadoo isaati jechuudha. Shaampoos abukaadoo saansilka fayyadama. Qibaatis immoo abukaadoo fayyadamanii jechuudha. Qibaatii wanta biraa akka carraa ta'e yoo fayyadame malee waan biraa baay'inaan hin fayyadamu. Abukaadoo xiqqaa viidiyoo yeroo darbee keessatti kan hojjedhe isan fayyadama. Amma gaa rifeensa koo dhadhaa dibadhee waan tureef rifeensa koo sirriitti sukkuumee
miiccan jira. Maaliif fooliin dhadhaan suni sirriitti akka keessaa bahuufini sirriitti sukkuumaa jira. Yoo fooliin dhadhaa suni keessaa hin baane yeroo rifeensi koo kunii goggogee nama fakkeenyaaf yeroo charchiidhaan yeroo iddoo ta'edhaan yoo bakka numa ofuma keenyaallee fooliin isaa yoo nutti bahu baay'ee nama hin gammachiisu. Kanaaf egaa rifeensa koo kanaa haalan itti dhimmameetanii keessaa dhadhaasaa baasaa jira. Shaampoo hamma itti nannaqaa jira. Yeroon kan koo immoo xumuree kan mucayyootiin darba ishiinis charchii hin deemti. Kanaaf egaa haalan rifeensa ishee miiccifii fi rifeensa ishee rifeensa illee beekee hin dhawu nan hojjedha malee beekee kaaksii minaamin nan hojjedha garuu fi kootii manattis. Kanneen kana malee garuu dhawuu hin beeku. Dhawuu gaafan isiniin jedhu sirriitti bakka sirriitti of danda'ee nan dhahan jedhu garuu kan ijoollee kanaa inuma yaala. Amma naaf danda'amaa ta'ee nan yaala. Yoo naaf hin danda'amne immoo xiqqoo firiizuma isaa maree fi charchii deemti. Sana booda kaaksiillee waaqayyoon jedhee haalli mijatee kaaksiillee wantoota tokko manatti nan hojjedhaaf jedhee yaada. Egaa mucayyoon koo kuni rifeensi kee baay'ee dheerataa. Baay'ee tuukan koo amma nanaa gahee jettee baay'ee kokkolfaa jirti. Shaampootti dabaluu maal naan jechaa jirti mucayyoon kuni. Ani immoo qoy kanumaan asokkumaa shaampoon nu jalaa dhumaa. Nuuroon Itoophiyaa wuddiidha. Ya mucayyoo koo ya mucattii koo jechaan hin jiraanis dhuguma gaa nuuroon Itoophiyaa baay'ee wuddiidha waan ta'eef shaampoo rifeensi koo immoo akkanumaan shaampoo hin fixa. Kunoo mucayyoo kooti immoo amma ofii kootii xumuree gara mucayyoo kootti darbeen jira. Amma gaa akkuma argitanii burutti faa jettee akka isheen charchii nu wajjin deemtuu fi haala sirriitti qulqullina ishee eegan jira. Egaa rifeensa ishee kanaa ofirra ciibsee akka isheenis hin dadhabne anaafis mijatutti rifeensa ishee kanaa dhiquutti deemeen jira. Daawwattoota keenya baay'ee namatti tola. Oolmaan koo guyyaa har'aa guyyaa sanbataa kuni hedduu namatti tola. Guyyaa sanbataa fi guyyaa dilbataa baay'een jaalladha. Sababni isaa guyyaan sanbataa guyyaa qulqullina wayyaa ofirraa miiccanii rifeensa ofirraa miiccanii nafa ofirraa dhiqanii sirriitti qophaa'anii faa jedhanii bulanidha. Guyyaan dilbataa immoo guyyaa boqonnaati. Kanatti baay'ee tokko natti tola. Egaa gara mucayyoo kiyyaatti darbee akkuma argitanii shaampoo sirriitti itti godhee jira. Sababni isaa sirriitti rifeensi ishee kuni daa'ima shaashiin hirran bulu. Yeroo shaashii itti hiitanii bulchitanii hirran bulu. Garuu yeroo tokko shaashiin hirraa bu'ee rifeensa duwwaa waan bultuu fi sirriitti akka ajaa'ibaatti rifeensa ishee kana miiccuufii jira. Egaa asitti keessaa na baxxaraa jira. Daa'ima waan taateef wanta keessa jijjiiruu hin beekamu waan ta'eef egaa yeroo tokko gaa daa'imummaanis jira waan ta'eef hin taphatti. Biyyoon kun jira, ashawaan kun jira, wantoonni garaagaraa jira waan ta'eef ijoollummaadha. Kanaaf egaa wanta keessa jiru abaxxaree haala kana fakkaatu shaampoo itti guddiseetan dhiqaafiin jira mucayyoo kiyyaa. Egaa daawwattoota keenya baay'ee namatti tolaan isiniin jedha. Viidiyoo kana gadhumaatti